adaraa keessani yeroo waldaa dhuftani waan ta'e wayitii fi fattanaadhaafis fattashaadhaafis hin dhufina. Yesus gooftaadha. Maalan jedham Yesus bara baraan ulfaatu mee ol jennee dhaabanna miila keenyani. Haleluuyaa. Taa'as waan turreen miila keenyan dhaabannaa. Ganama jirtan nana isin baay'eedha. Furri Waaqayyo immoo gubaa'ee kana keessa jira. Furri Waaqayyo immoo nu keessa jira. Addattanii መንፈስ ቅዱስ በዚህ አለ jedhu afaan Amaariffaatiin afurri qulqulluun eessa jira addana jira akka waan jechuuti Amaariffaafan jedhe Yesus gooftaadha. Oromiffisaa afurri qulqulluun nu gidduu jira afurri qulqulluun ila gidduu kana jira jedhu yeroo baay'ee indoom kana jechuun safara keenyarra darbee ilal lafee keenya dhuunfateetu afura keenya to'ateetu irra darbee gidduu kana jira jedha gaafa ibsinu malee afurri qulqulluun lafarra miti nama keessa jiraata. Nama keessa jiraata qofa miti nama keessa jiraata ame namni gaafa gubaa'ee kana keessa taa'u nama ta'e wayi barumsa kilaasii wayi namni mugu wayi rakkoo wayi qabanni uumamumaan waan ta'e malee waldaa kiristaanaa keessa dhufeetoo wangeelli Waaqayyoo lallabamu irra fataanan waan ta'e wayi suusaara taanan namicha akkanaa yoo waldaa dhufuu baate gaariidha. Kanaaf laphee keessan kaasatii afuura qulqulluu isa waan hundumaa nama ta'uu danda'u afuura qulqulluu isa waan hunda biraan nama ga'u kana barbaadannaa hin kadhannaa. Akka jedha afuura qulqulluu ulfeessaa laphee keessan keessatti ulfeessaa amma iyyuu satti dhiyaattan caalatti dhiyaadhaa kadhataa turre sirriidha waaqeffachaa turre sirriidha hammas immoo yoo itti siqne amma itti siqne nutti siqa Waaqayyotti dhiyaadhaa jedha macaafumtu innis isinitti dhiyaataa jedha hamma yoo Waaqayyo nutti dhiyaate ani yeroo hunda miraakiliidha hidheetoo nan fudhadhu yoo laphee namaatii fi Waaqayyo dhufee wal argate yoo namni fi lapheen Waaqayyo wal argate lapheen namicha dhaabattu buleetti na dhaabattu buleessa dhaabatu kun yoo afuurri qulqulluun dhufee tachi godhe kun fayyina sirriidha. Kanarra kan darbe inni fooniin namni baay'een mataarra miilarra fayyu inni kun dinqiidhaaf Waaqayyotu irra darbee kana hojjeta inni kun lakkoofsanis 10 kan lama. Garuu inni nu amma si galannu wangeelli nu amma si lallabnu kun keessa alaa namni akka taraa wayii balbala kana dura gadi deemu yoo dhagee ittiin fayyaa jechuudha akkanattan beekaa akkanattan amana. Kanaaf afuura qulqulluutiin ganama kana hoo harka koo ganama kana hoo sammuu koo ganama kana hoo miila koo atina kontrol godhi jechuun kontrol maalat atina biti atina dhuunfadhu atina dhaali atina boojii warra afaan Oromoo kun isiniif dhufaa jiru afuura qulqulluu gidduu kana keessatti akka argamu afuurri qulqulluun nurrayyuu darbee hamma ittiin kadhachuu dadhabnu miti maal jennee akka kadhannu waan dhabnu miti hamma waan jechaa dhabnee lafaan nu ga'utti dhagaa jechuudha gaafa afuura kanaan guutamnee kadhannu garuu itti siquun immoo murteessaadha. Hila obboleettii koo ganama kana Waaqayyo si gargaara waan ta'eedhaaf buleessa jirtu kun Waaqayyo si gargaara. Hila bar Waaqayyo yaaddoo kee gadda kee dhiphina kee kadhata kana keessatti lakkaanii jireenyaan qabaa jettala jireenyaan qabu jechaa turuu dandeessa torbanoota darbe yeruma waldaa kanallee ol seentanii maaltu falattanii miilumaan dhuftan malee yaadni keessan bakka baay'ee faca'uu danda'a hafuurri qulqulluun garuu yaada bittine kana inni ticha waan ta'eedhaaf haleluuyaa gooftaa ulfina Waaqa Israa'el Waaqa Yaaqoobii ti Waaqa Israa'el Waaqa guddaadha Waaqa abboota koo Waaqa raajotaa Waaqa ergamootaa jabaa Yaaqoobiiti. Bara hunduma jiraatta haleluuyaa Waaqayyo ol qaba malee wanti tokko gaanfa isaa ol hin qabatin gaanfa fayyina keenya Kiristoos ola jedhu waan ta'eedhaaf ulfinni nama tokko as hin jiru annan jilbeeffadha amma ulfina isaatiif inni bara hunduma gooftaadha waan ta'eedhaaf inni too ati uumamtee itoo ati tarii kennaa ayyaana fudhatte waan ta'e wayisitti fakkaachuu danda'a garuu inni baroota durayyuu itoonumayyuu jechi jalqabe dun turin dura Waaqayyo tureera Waaqayyo akka ajaa'ibaati waan ati ilaaltee malalchiifattu wanta wayyoo ani maalan argadhee jettu kana baay'eesaa Waaqayyo kuni argaadhaan jedhamu kuni kennaadhaan jedhamu kana hin tolche Waaqayyo garuu kennaadhaan Waaqayyo gatii guddaa godhee kan kenne ilma isaa Yesuus Kiristoos kenne kanaaf yaa obboleessa jirtu obboleettiin jirtu ulfina eenyumaa tokkoof ulfina kee tokkoof of hin eeggatin pirootokoolii kee wayii hin eeggatin tariitii nama wayii sitti hin fakkaatin Waaqayyo inni hafuura waan ta'eedhaaf hafuuraan argama waan ta'eedhaaf Waaqayyo adaraa keessan bifaanuu qabatina Waaqayyo maqaadhaan qabadha inni immoo maqaan isaa bara durii kan jiru inni uumama hunduma dura kan ture inni uumamni hundumtuu isaan kan uumame inni immoo isaaf kan uumame isaan kan jiru isaan kan jiraatu isumaaf kan jiraatu Yesuus Kiristoos inni maqaan isaa haleluuyaa ulfina keef kufanii kaa'iru lapheen isaanii Waaqayyo gooftaako ati gara isaa hafuurri isaa caba yeroo itti dubbadhu
mul'atu nan ilaala jettee garbicha Isaayyaasiin hanan dubbatte lapheen ganama kana dheebuu kee qabu piraatina veela boossa hamakatuuna gilaadiyaas jelee vaamando suuka har'a ganama kana lapheen kun yaa Waaqayyo laphee keetiin abooji'amu buleettiin ajjittu kun laphee keetiin abooji'amtu laphee isa kan keetii laphee isa kan sirrii yes makatuuna jelee vaamando suuka diga digas pera makardina diga digas Yesus ganama kana obboleettiin kun isin gargaaramtu harka keessan kana gara samaa'itti ol kaasa haleluuyaa Yesus gooftaan harka keessan bitaa laphee keessan irra kaayyadhaa harka keessan mirgaa garuu gara samaa'itti ol kaasa ilamma mandara kana keessa jirra malee asin jiraannu nuyi mandara kanaaf misraachi nuyi mandara kanaaf keessummaadha nuyi mandara kanaaf kara deemtuudha akkuma faarfachaa turreen waan tokko isinitti hima har'a Waaqayyo waaqarra sagalee isaa ergeetu nama samaa'ii tokko si taasisa har'a Waaqayyo waaqarra ergaa isaa tokko ergeetu mul'ata wayii Waaqayyo si keessatti ergeetu har'a nama dhalootaaf galaa ta'u si taasisa as gidduu waldaa kiristaanaa kana keessa biyya karaa kana keessa biyyatti galaa taane kana keessa biyya akka karra deemtutti keessa kana keessatti Waaqayyo isa waldaa fedhee maqaa itti waame isa mataa ta'e jiraatu kana keessatti Waaqayyo waloota baay'eedhaaf mul'ata kennuu malee buddeen kennuudhaaf kana badaa inni dhiphate Waaqayyo mul'ata deemuun koo abjuun koo isaa wal arguudha ulfina Waaqayyo arguudha jettanii murteeffannaa sirriidhaa fi abjuu sirrii akka Eeliyaas akka Musee akka abboota darbaniin murteeffannaa sirrii kan qabdan abbootiin addana jirtan harmooliin bakkana jirtan harka keessan ol kaasaa Yesuus jedha hin jenne Yesuus jedha dabala Yesuus jedha yeroo Yesuus jettu samaayii kanatu banama sirratti yeroo Yesuus jettu jawwee wayita faansa qadaadama yeroo Yesuus jettu lafa kana tulfina Waaqayyootiin guutu yeroo Yesuus jettu yaaddoo keessirra harca yes hafuura qulqullu itti dabala Yesuus jedha ila innan qabadu akauti Yesuus jedha ila akka jala caafatu qulqullaan nu yoo fi keenya gooftaan ne lallamnu nu yoo fi keenya lallamnu Yesuus gooftaan ne lallamnaa har'a wanti mana keerratti gooftaan wanta buura keerratti gooftummaa argachuu barbaadu seexana ta'u fonkeen mala ta'u maal ergaan sobaa sirraa harca'uu jalqaba ergaan sobaa sammuu kee gallakkisee adeema miseejjiin sobaa sammuu kee gallakkisa dhugaan sagalee Waaqoo laphee keetti qabachuu jalqaba laphee keetti qabachuu jalqaba sammuu keetti qabachuu jalqaba harka keessan kan hin deebisina warra ol kaafattan yaa abbaa siin kadhadhaa Museen harka isaa ol fuunanii Waaqayyo warra maleekotaatu humna caalame jette kanaaf yaa gooftaa harka isaa yeroo nuuf dadhabeyyuu namoota kaantu ol qabee dhaabe jette har'a harka namoota kanaarra ulfina kee kaa'eera yoo sii gale guddise ameen jedhadhaachi sinan jaaladhaa sinan kabaja sinan sinin jaalanneef addanan dhaabadhu sila Waaqoon an jaalanneef addanan jiru sila Waaqoo jaaladhuuf addaabadheen sila Waaqayyo jaaladhuufis sinan sin jaaladhuufis Waaqayyoon jaaladheen Waaqayyoon na jaalateen addana jira inni kun ergaa keessa sirriidha har'a ganama kana Waaqayyo harka kanarra milikkita ulfinaa kaa milikkita dibataa kaa milikkita fayyinaa kaa milikkita hiikamsaa kaa milikkita oolchuu kaa Waaqayyo harka kanarratti ulfina kee waameera harka kanarratti dibata Waaqayyo kadhadheera dibata kee kadhadheera Waaqayyo harka obboleetti kana harka dibataa haa ta'u harka obboleetti kana jawwee haa qabu harka obboleetti kanaatti du'aan haa ta'u harka obboleetti kanaatti yoo harka ishiillee Waaqayyo makatuuna veela boossa piraatina diga digas hamakatuuna jelee vaamando suuka maqaa abbaatti ilmaatti hafuura qulqulluutti ganama kana harka kanarra ligidaa'ummaa kaaseera sammuu nama kanarra ligidaa'ummaa yaa'eera gara nama kanarra ligidaa'ummaa digneera hafuuraan yaa Waaqoo sin kana darraa hadiqaa maqaatu sinirraa hadiqaa fayyina dhugaa fayyuun nu bataa warra kolfitti kaafatan kun deebi'anii hin booji'amin sitti harka kaasanii aminaan hin booji'amin sitti harka kaasanii biyya lafaan hin booji'amin sitti harka kaasanii seexanaan hin booji'amin harki isaanii harka kee haa qabu harki kee harka isaanii haa qabu ilillee guddaa isaa gooftaadhaaf yes nooraa isa wajju gooftaan nooraa keessa salas kan jirtan Yesuus gooftaadha amiin amiin mee waan akka argamaa jira ganama kana way tuqamuu siitaa way immoo hin tuqamtaa ameen jedhadhu wanti ta'e garuu sitti beekama mee ameen jedhadhu nama sibira harkaan qabammayyuu ati tibsadhu yookaan immoo ammamnatti beekamaan jirullee jedhin ganama kana hidhin harkaan qabiiti wanti ta'e
sitti beekamaadha taanaan dhugumaani yeroo waldaa dhuftu sitti beekam alliif keessi kun tokko miti taanaan harkaan qabiiti ganama kana waanatti dhadhagaamaa jedhani innis maalidha beektaa jedhiin fayyina kooti jedhiin itti dabali fayyina kooti jedhiin sitti beekame taanaan sirraan maddan ba'iin. karaa hundumaanii warra tajaajilaa turanii yeroo waan hin qabneef akkasuma kiiboordistiidhaan faarfattoota dura bu'anii dura wajjin waaqeffachaa turre garee ko'eerii adunaay sin tajaajilaa turan akkasuma duuka buutota yeroo dheeraatiif barattanii akkasuma tajaajiltoota dabalatee waaqayyo bakka karaa hundumaan isin gargaare jechuun jaalladha. Mee ulfina isaa walumatti qabaatte gooftaadhaaf fidaame. Galanni kan waaqayyooti. Kallattumaanii kutaa macaafa qulqulluu keessaa Filiphiyuusii boqonnaa ifama Qolaasaayisii boqonnaa isa tokko lakkoofsa 15 kaaftanii dubbifachuu dandeessu. Hangaruu naannoo lakkoofsa 20 baddaarraa kaasetanii amma lakkoofsa 23tti dubbisa. Simmoo raajinfaa Yohaannisii boqonnaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 naa baaftu. Akka jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Lakkoofsa 20 gubbaarraa jedheera. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 baddaarraa. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'een nis lafa irratti waaqa irrattis nagaa buuseera. Isin dur amaa yaadu keessaniin hojjechuu keessaniinis hormaa diina waaqayyo taatanii turtan. Hamma garuu waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarse. Namummaa ilma isaatiin maal godhe? Isin araarse. Warra isaaf qulqullaan, warra mudaa hin qabne. Warra isaaf qulqullaan, warra mudaa hin qabne. Warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabachiiseera. Haa ta'uyyuu malee jedha. Maduree ganama kana irratti wal wajjin ilaallu preachingii teachingii ta'uu danda'a jechuun lallaba barsiisaas ta'uu danda'a. Akkuma Hafuurri Qulqulluun nu gargaaretti madureen ani ganama kana wal wajjin ilaallu fayyinni kee mirkanaa'eera. Fayyinni kee mirkanaa'eera garuu mirkaneeffadhu. Yesuus gooftaadha. Nama simbiraa harkaan qabiitii fayyinni kee mirkanaa'eera jedhiin jalqabaa akka namichi hinnaan. Garuu jedhiin immoo mirkaneeffadhu jedhiin. Galanni gooftaa lafa ta'u. Amma lakkoofsa kanaatti fayyinni mirkanaa'u dubbata. Qolaasaayisuma boqonnaa 20 naannoo lakkoofsa 23 itti doon seenini amma 22tti 20 21 22 fayyinni kee mirkanaa'eera waan jedhu wayii dubbata kutaan kun kutaa biraas hin dabala. Efesooni boqonnaa 2 gaafa dhaqxanii dubbifattanii kana kan fakkaatu hin argattu. Rooma dhumallee boqonnaa 6-10 irraa hin argattu. Kana keessa gaafa dhaqxanii kutaawwan garagaraa hin argattu. Haa ta'u malee ani gabaabsee kutaa macaafa qulqulluu kana keessa Qolaasaayisii boqonnaa 1 lakkoofsa 20 amma 22tti fayyinni keenya akka mirkanaa'e gillit godhee lafa kaa'a. Lakkoofsa 23 baddaarratti garuu haa ta'u inni jedhu kun maalidha jechuudha. Warri koondaakshinii akkasumatti warri barattan jechuudha. Wal qabsiiftuu warri barattanii Yesuus bara baraan gooftaadha. Warri wal qabsiiftuu barattanii wal qabsiiftonni garuu haa ta'u malee kana malees inni jedhu bakka wal bu'uu danda'u. Garuu akkaataan galumsa isaanii garagara ta'uu danda'a. Akkuma ani fayyinni kee mirkanaa'eera barsiisa isiniin jedheera. Akkuma Hafuurri Qulqulluun kanaaf piriichingi tiichingi isiniin jedheera. Haala barsiisa ganama kana tarii teewoloojiidhaan kallattii garagaraatiin akkamittiin barsiise moo lallabe isa dhuufi piriichingi tiichingi waan jedhu wal keessa fayyadamneetiin ergaa kana isin biraan ga'ama. Lakkoofsi 20 hamma 22 isiniin jedhe kuni fayyuu keenya mirkanaa'uu isaa gillit godhee nutti hima isiniin jedheera. Lakkoofsi immoo 23 hamma 23tti immoo kan jiru lakkoofsi 23 hammuma 23tti immoo kan jiru
qabiyyeen isaa dheeratu malee tiksiin kun tokkichi immoo haa ta'uyyuu malee amantii keessatti hafuun jedha. Haa ta'uyyuu malee amantii keessatti hafuun hundee keessanirraatti jabaattanii dhaabachuun abdii isa karaa wangeelaa dhageessanirraa socho'uu dhiisuun isinirra jira. Ilaammasit eenyu anarra jira jedha fayyinni keessan anarra jiran jedhe eenyurra jira isinirra jira jedha. Kutaa kana baagiraawundi isaa ibsuudhaaf beektu haala baay'ees dubbatama waan ta'eedhaaf kutaa kana kan barreesse Phaawulos. Phaawulos nama fuura Waaqayyootiin Waaqayyoof hojjetu nama fuurri qulqulluun keessa bule baay'ee adda kan godhu ergamoota baay'ee keessa Phaawulos yeroo hunda sammuu kootti kan dhaga'amu sammuu namaatti illee kan dhaga'ama jedhee kanan shakku Phaawulos yeroo ergamaan Yesuus Kiristoos ergama guddichaaf yookiin gara biyya lafaa kana dhufee jiru nama Yesuusin fuulatti ari'ate. Kana jechuun walaggaxxamanii tarii walitti dhufanii fillafiiti waa'ee seeraa Yesuus wajjin haasa'anii kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti illee nagarra. Haa ta'u malee Yesuus yeroo biyya lafaa irra barsiisaa ture faallaa barsiisa Yesuus kan ta'e Phaawulos akkuma warra Saaduqootaa akkuma warra Yihuudootaa waa'ee fayyina isa dhugaa waa'ee fayyina isa dhugaa maalan jechaan waa'ee fayyina isa dhugaa isa Kiristoos biraa dhufe isa Waaqayyo abbaan jaalatee ilma isaa Yesuus Kiristoos nu erge kana xaaqaraanii kan ta'e yeroo itti haasa'aa ture. Yesuus Kiristoos akkuma beekamu du'ee erga du'aa ka'e namichuma biyya lafaa irratti tarii oduu isaa qabu oduu isaan qabu ta'e Saa'ol jedhee waamu. Saa'ol maaliif na ari'atta goora Damaasqootti hojii ergamoota sagal baddaa irratti Waaqayyo Phaawulos itti mul'ate. Ifa guddaatiin itti mul'ateedha. Achitti Phaawulos fariisaadha. Sinumayyuu Phaawulos fariisota wajjiniin nama agreementii fariisaadha yoo jenne ani fariisicha yoo ani immoo maalidha fariisaadha. Yoofuma isaayyuu dhugaaba fayyina dhugaa Phaawulos keessatti fayyee goora Damaasqoo baddaa irratti fayyina dhugaa fayyee mee ameen jedhadhaa akkasi. Kanaaf fayyinni mirkanaa'e kun dhufee Phaawulos bira gaafa dhufu Phaawulosis I receive jedhe nan fudhadhaa jedhe. Yesuus barabaraan gooftaan hoo gooftaa koo jedhe ana Yesuus atari attonnaan hoo gooftaa koo jedhe malee waan karakkarre Waaqayyos akkaataan mamsiifne itti mul'ise ifa guddaatiin itti mul'ise. Phaawulos waa'ee fayyina kana fariisummaan waa'ee dhugaadhaan isaa galu gaafa sana lafa dha'u achumatti irraa hafe. Keenyamma waldaatti si'a kudhanuun kufnaa garuu fayyineen kaan. Phaawulos deebi'een hin kufne takkaanuma kufe achumatti irraa kufe wanti hundi fariisummaan isaa karaan inni seerri inni baatee deemus achumatti irraa kufe. Isa booda maal ta'eeti wangeelli fayyisaa jechuu jalqabe namicha chiqee hamma ni maal sinitti muu barbaadetanii kutaa kana namni barreesse Phaawulos adda kan isa godhu san sinii jedhutti Phaawulos wanta adda isa godhu wajjin ciisee miti duuka buutuudha koon naataa ta'ee Yesuus hin fidan duukaan bu'a jedhee duukaan buune eenyu Phaawulos garuu dhaqee akka Toomaasis lakkii seenumaa waa'ee fayyina kee kana waa'ee du'aa ka'uu kee kana kee godhadhee tan lallaban jenne dhaqee Phaawulos jedhamu kun mandara akkamii keessa akka ture information isaas hin qabaachuu dandeessu argachuu dandeessu jiraachuu danda'a. Garuu akka Phexros fa'aa kana galaana irratti wajjin hin deemne akka namoota biraa kana akka Yihuudaa kanas daaqonii itti filatamne Yesuus kana ijaan ijatti argine jedhee wanti inni dhugaa ba'e hin jiru. Garuu waan tokko jedhee Galaatiyaa tokko irra gaafa dhaqxani Yesuus kana jedhe wangeela kana jedhe Yesuus kana jechuun wangeela kana immoo waan namarraa fudhadhe miti jedhe ilma Waaqayyoo Yesuustu Waaqayyootu anatti mul'ate ilma Waaqayyootu natti mul'ate anatti kenne malee namarraan fudhanneedha mee ameen jedhadhaatu. Ilam fayyinni kun namarraa miti. Fayyinni kun yoo mirkaneeffatte way irra dhaabatee hin jiru. Yesuus irra dhaabateera. Yesuus immoo garaa keenya keessa jiraataa jira. Har'a ganama kana fayyinni kun akkasii harkaan baanetti sii kennameera garuu jabeessite akka qabattu ayyaanni fi humni isaa jabeesse si yaadaaf. Kanaaf namichi kun ifa guddaatiin erga Yesuus du'aa ka'e waan baay'ee ijoollee jarreen isaan 11 Yihuudaa itti dabaltan dhaamoo wayii jira. Indoom waan baay'ee baratan jarreen taaktikii ittiin du'aa kaasan baratan jarreen eenyu 12 suni itoon du'iniin jechaadha Yihuudaan. Sin immoo nama ciccimuudha waan ta'eef sin gara. Amma Waaqayyo karaa baay'ee isaanitti mul'ise.
kana bichaa maaliif ta'a waaqayyo dubbii baay'ee isaanitti hime dhuma baddaarra akka isaaniif galuuf sammuu isaanii ibse hafuura koo fudhadhaa jedhee tolbutameedha Yesuus wangeelii Luqaasiin jechuudha wangeelii Luqaasii gaafa dubbiftan namichi inni kun garuu erga Yesuus du'aa ka'e mee ameen jedhadhu mee ati haleluuyaa ganama kana fayyina ammachaa jechaan jira kunam tarii namoota samaa irraa mul'ati wayii keessa isaanii jiru tariitti mul'ata wayii qaban tariitti abjuu wayii qaban waa'een fayyina isaanii halkanitti guyyaatti waa'een jaala waaqayyo halkanitti guyyaatti lafee isaanitti qabate malee warra kaan biraati warra tarii asirratti too'eef ergaan kun badaadhuman tamachaa'u Yesuus gooftaan yoo asirratti garuu sitti nooyin yoo jireenyi waaqarraa sitti too'ee jiraate maal jechuudha qalbiin koo gaaruma jira ijoo qalbiin buusee jecha warra deemtaniif ergaan qaba waaqayyo akka jedhe galgalli kee fayyina si badhaasa jedheera amma ka namichi inni kun Phaawulos nama akkanaa kanatu itti mul'ata nama akkanaatti nama seera beekutti nama akkanatti miira Gamaali'eel jala taa'een baradhedutti nama akkanaatti mul'atee jijjiirame nama akkanaa jijjiirame Yesuus gooftaadha nama simbiraatiin harkaan qabe ganama kana hin jijjiiramtaanaari fayyinaan jijjiiramtaari fayyitee jijjiiramtaari jarreen bira turan 12 waan baay'ee irraa baratan eenyurraa Yesuus irraa fudhatti irraa baratan inni kun garuu namni tokko amma Yesuus wal ba'ee raachumaan hafe warreen ergaan isin qaba joo annay tolan itoo ergamoonni lallabanii Yesuus wal ba'ee kana badaantina jechuun ergaan kun sanni itoo hin jiru ta'e akka kiyyaattis akkamitti Yesuus gooftaadha 13 barreesse warri immoo wajjin turan hin barreessine jiru 2 barreessan koota baay'ina ergaa isinitti himuu barbaade tammitan waaqayyo ol ba'ee ka'eetu mee namni amma Yesuus ol ba'eera deebi'ee tonnu fudhne amma jedhu shakkii garaa namaa keessa hundumar tarii waan ta'e iddiriidhaaf waan akkasii miti barra Yesuus gooftaadha kanaaf namni gaafa iddiriin jigde gala kanaaf namni gaafa waldaa keessa wanti ta'e nama dhabe gala waldaa keessa kallattii garaagaraatiin kanaaf gala garuu Yesuus isa ol ba'eetti namane inni deebi'ee dhufa lakka erga ol ba'e iyyuu goora Damaasqoo irratti Phaawulos ana Yesuus jedheetti of himeera ani kanaaf eenyu eeggachuun qaba yoo akka Phaawulos illee waaqayyo akkanatti natti dhufuu baate dhufa isa macarrashaa eeggachuun qaba nama jedhee wabdii biraan qabani dhufa waaqayyo bichaan eegaa hin hojjatina jechaan jiran abdiin koo wanti biyya lafaa kana abdii kuteedhaan ani wanta abdii natti tolu takka hin jiru takkaa wanta abdii natti tolu samaayii kana gararraa waaqayyo bira jira inni immoo deebi'ee dhufa warri jettan laga keessa ol kaasa maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti wanti aduu kanaa gadi amma jira boru hin jiru amma lafaa amma nama amma lafa amma immoo foon amma loon ta'uu danda'a waaqayyo waan jiraatan garuu abdiin layyaasifne laphee keessatti dhangalaasuu hin jedhe warra abdiin layyaasifne laphee keessatti dhangalaase immoo humnattiin eeggattan sirratti dhangalaasu waaqaash Phaawulos erga du'a isaa booddeetti mul'ata erga du'ee du'aa ka'ee booddee waaqayyo Phaawulositti dubbatee mul'atee guyyaa 3 muluu achi turee lafa galataa turee hiddi isaa guyyaa 3 qabamee isa booda wangeela kana qeelabsuutti geegama nama akkanaa kana keessan asan sin deebsaa dhiifama nama akkanaa kana keessan hafuurri qulqulluun waan tokko itti hima 20-22tti fayyinni keenya akka mirkanaa'e itti himeetu eeggadhaa jedhaan isinirra jiraata jedha malee anarra jiraata hin jedhu lakkoofsa 23 irra deebi'een isin dubbisaa haa ta'uyyuu malee amantii keessatti hafuun ilaala amantii keessatti hafuun hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isa maalirra dhageessan ijoo raajota iyyuu hin jedhu roobsu jira kutaa macaafa qulqulluu keessa raajota irratti ijaaramtan jedhu gargar wangeelarra mee wangeela dhaabesi isa kana targettiin ko ani isinitti kana lallabaan wangeelli immoo fayyina wangeelli immoo abdiidha wangeelli immoo hayyaan wangeelli immoo jireenya wangeelli immoo ilma waaqayyooti wangeelli immoo ifa wangeelli immoo haleluuyaa wangeelli immoo isattiin abaarsi cabeedha wangeelli immoo isattiin birmaduu baaneedha wangeelli immoo isattiin jireenyatti galluudha wangeelli immoo isatti lallabnuudha inni yoo afaan kee keessaa har'a ganama kanaa kaasee fayyinni kee karaa hunduma sirraa haa mul'atu yes dabali ameen jedha doositu tun wangeela irraa socho'ina karaa wangeela dhageessan irraa maal hin ta'ina hin socho'ina
socho'uu dhiisuun isinirra jira jechuun hin socho'inaa jechuudha. Namni baay'een socho'aa jiru fayyinarraa. Hin socho'inaa mee nama biraa harkaan qabe. Wangeelatu si waame jedhiin. Wangeela dhiiftee jedhiin. Gar tokkotti hin socho'in jedhiin. Akka wangeela jedhutti jiraadhu jedhiin. Hin socho'inaa. Socho'uu dhiisuunis immoo maal godhaa isinirra jira jedhaan. Wangeelichi waaqa jalaa uumama hundumaatti maal ta'eera lallabamee jira. Ani Phaawulos hojjetaa isaa ta'een jira jedha. Yesuus gooftaan hin galeefka. Ani Phaawulos maal ta'een jira hojjetaa isaa ta'een jira. Wangeelichi immoo uumama kana jala lafa waaqa kana jalatti uumama hundumaatti maal ta'ee jira lallabamee jira. Mishinariin baay'inaa jechaa jiru. Yesuus gooftaan abbumti ta'e wayii bakka ta'e wayiitti dhufee waan jedhu hin qabu bara. Jarree wayii jaarraa sadaffaa wayii arfaffaa wayii naamna kaleessa adii wayii waan jedhamu qabu. Wangeelli koo waaqa kana jala jechuun maalatti handaraan mandaratti maal ta'eera lallabameera jedha. Kana waaqayyo gaafa ol ba'uyyuu Yerusaalemii gaafa jalqabdan Yihuudaa Samaariyaa hamma handara lafaatti deemtoodhe waaqayyo. Gaafa kanatti dubbate waaqayyo Phaawulosinis ganaa ol beekan dibaa'eedha waaqayyo. Mee ameen jedhaa du'atu. Waa'een fayyina kee kun sitti hin dhumne. Waa'ee fayyina kana dhugaa ba'uun umuriin sitti hin dhumne. Waa'ee fayyina kana dhugaa ba'uun waan nama dadhabsiisu wayii miti. Har'a ganama kanaa kaasee waaqayyo fayyina kee karaa hunduma siifaa mul'isuun jechaa jira. Fayyuun kee mirkanaa'eera garuu mirkaneeffadhu. Kutaa ammaa Yohaannis boqonnaa 5 nu dubbisaa raaji. Lakkoofsuma tokko irraa yoo kaasaa. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus immoo Yerusaalemitti ol ba'ee bishaan kana bira immoo godoo babal'aa 5tu ture. Warri jaaman warri dhukkubsatan raafamuu bishaanichaa eeggatu turan. Ergamaan waaqayyo immoo yeroo yerootti ilaala. Fayyinni keenya kun yeroo yerootti miti jiru yeroo hundaadha. Isan isinitti mul'ata. Yeroo yerootti golba bishaanichaa kana seenatu raasa'edha. Maal raasa ennaan bishaan raasa. Eenyuun raasa ennaan ergamaa waaqayyootu raasa. Harka keessan ol kaasa. Maqaa Abbaatti kan Ilmaatti fayyinni keenya yeroo hundumaa si wajjin jiru. Kiristoos Yesuus garaa kee keessa ni jiru. Inni yeroo yerootti miti. Inni yeroo hunduma nu keessa jiraata. Inni sa'aatii 24 nu keessa haasa'a. Hidhamatti taa'ee fayyina eeggata namichatu. Yesuus Kiristoos garuu haal tokko dhufeen cubbuu haal tokko fayyinaaf haal tokko fannootti ol ba'eetu fiixan ba'eera jedhe. Ihire amma jennaan mirkanaa'eera jedhe. Ihire jennaan amma mirkaneeffadhaa jedhe. Maqaa Abbaatti maqaa Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti wanni nuti arge fayyina kee irraa sin sochoosi. Golba bishaanichaa raasa'e. Raafamuu isaa booddee ilaala. Namni dursee nama bishaan isaa keessa lixeetu dhukkuba isaa kamitti iyyuu hin fayya ture. Waggaa meeqa? Waggaa 38 achi ture. Yesuus namicha dhukkubsatee ciisutu Yesuus argee yaadu natti godhee miti. Yesuus yeruma sana namicha dhukkubsatee ciisu sana argee. Itti siniman yeroo dheeraa amma na ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee. Kootta kaaju fayyuu barbaadda jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun nama na buusuun hin qabu. Na dura keessa lixatuman itti rakkadhu. Namichi kun rakkina qaba bar. Itoo keessa lixuudhaaf itoo yaaduu na dura lixaa'edha. Amma yoo as kaasi namni amantiidhaan dursitu. Ilaa erga waldaa keessatti waan tokko tatama. Warra kunoo reefu duriyyee barbiraaj majiimoo maal jedhu. Warra reefu dhuman tokko waldaa kanan booda kana malee waldaan sodaatama qof. Tarii isaan yoo ta'e malee waldaa keessatti
waaqash. Nama amantii handurtu si haa taasisu waaqash. Dursanii keessa lixoo rakkina akkasii qaba namichi kun achitti. Ishii itti fufaan. Kaisiree kee fudhadhuuti maal godhi? Rakkoo waggaa 30. Namichi fayyina barbaada. Waan fayyus itti fakkaata. Ilaa gaafa lafti bari'u harroon man fayyaa'edha. Fayyina keeti barra ganama kana sadumaasii bata'u. Namichi waggaa 38 jedha guyyaa 38 akka hin jenne bira. Yeroo tokko gurrumti keenya udhagee sammuun keenya immoo akka hin taanetti qabata. Hin argines nama tokko mudhaan tokko jechuudha qabu bushaan jedha. Rakkoo wayii qaba namichi arrabatu dubbata. Yesuus gooftaan itoon beeki waan akkas nam beekala nama isa mudan. Itoo maalan jedhaayidha. Yesuus bara na ulfaatu. Nama waggaa 38 bakka sanatti rakkateetu daqiiqaa tokkotti yeroo dheeraa mana gawwachi ciisu isaa Yesuus beeknaan achumarraan ta'i siree kee maal godhi? Fudhadhuuti adeemi harka kee ol kaasi. Piraatiin aveela boossa hidhaa marra ganama kana milikkita fayyinaatiin si wajjin ta'a waaqash. Abbaan barbaade waan barbaade jedhu abbaan barbaade waan barbaade odeessu abbaan barbaade naman taatu siina jedhanii ati fayyine siina jedhanii fayyinni kan keenya dhagna qabaa dhugaa laphee keenya dhagna qabannee fayyin dhagna qabaa dhugaatiin fayyin hidhaan wanna namni foon namaa kukkutuun hin fayyin sittan himaa har'a ganama kana abbaan barbaade waan barbaade jedhu waaqayyo milikkita fayyinaatiin si wajjin ta'a. Wow milikkita fayyinaatiin si wajjin ta'a. Harka keessan kan ol kaasan ammayyuu ani akka waldaa kanaatti ergaan qaba akka tajaajiltoota waldaa kanaatti ergaan qaba akka namaarra dhufeetti ergaan qaba waaqayyo har'aa booda milikkita fayyinaatiin si wajjin ta'a. Milikkita fayyinaatiin mandaraa kee wajjin ta'a. Milikkita fayyinaatiin maatii kee wajjin ta'a. Tumnu harka keenya walitti gooftaas akkana godhuuf. Naaf rakkinaanii dararamuun koo garaa saaraasee. Al takkani gooftaan ni beekoo narraa calaasee. Rakkinaanii dararamuun koo garaa saaraasee. Al takkani gooftaan ni beekoo narraa calaasee. Hin darbee barri boo'icha. Hin darbee barri boo'icha. Akkeessan ol kaasee. Hin darbee barri boo'icha. Hin darbee barri boo'icha. In darbe barri boo'icha, in darbe barri boo'icha, in darbe barri rakkina, in darbe barri rakkina, in darbe barri rakkina, antu kana ifatti ba'e, Yesuus nama ta'e, dachaadhaan irratti yaannisa, waaqa koo maqaa san eebbisa. In darbe barri rakkina, in darbe barri rakkina, in darbe barri rakkina, rakkina dararamuun koo al takkaan gooftaan rakkoo koo narraa calaasee. Al takkaan gooftaan rakkoo koo narraa calaasee. Rakkinaan dararamuun koo garaa saaraasee. Al takkaan gooftaan ni beekoo. Al takkaan gooftaan rakkoo koo narraa calaasee. Jedhee lafa qabadhee nutoon daa'imu ansilaa yeessa jooradhaa umtuu naanna'u. Jedhee lafa qabadhee nutoon daa'imu ansilaa yeessa jooradhaa umtuu naanna'u. Rakkinaanii dararamuun koo garaa saaraasee. Al takkaanii gooftaan ni beekoo narraa calaasee. Al takkaanii gooftaan ni beekoo narraa calaasee. Abbaayyee ati gara laafeessa. Ati gara laafeessa. Ati abbaa gaariidha. Ati anan fakkaattu. Ati raajota kaan hin fakkaattu. Ati ergamoota kumaa kitilatti hin fakkeeffamtu. Ati nama fakkaattee dhufte. Namna jiru kun immoo ganama kana fayyada dhugaa faayyu'ee. Warra ulfina qaban wayii fakkaate dhufne waaqayyo. Kuma 99 gatee maalat waaqayyo tokko sana ta'ee dhufe jechuudha. Ilaan bar achi fira keessa godoowwan babal'aachuun goodaa gadi buusan firatu. Bakka
miitan laga biraa kana keessa nama bee waggaa 38 achi ture. Isa booda achumarraan taayisiree kee fudhadhuuti deemedheen eenyu kana godhennaan maqaan isaa Yesuus jedhama. Ameen jedhaatu. Wow, har'as ganama kana akkanaan jedha hafuurri qulqullu. Praatina veela boossa diiga diigaas hamakatuuna jelee baamando suuka harka kee ol kaasi makatuuna veela boossa. Inam Qolaasaayis tokko kanarratti Yesuus waan hundumaatti isaan uumameedha. Uuma hundumatu dhalateedha. Harka kee ol kaasi Waaqayyo akkanaan jedhe. Nana maratanii malee naan jedhe Waaqayyo. Harrayyuu maqaan koo jira naan jedhe Waaqayyo. Nana maratanii malee naan jedhe Waaqayyo. Akka ta'utti fayyina isaanii mirkaneeffannee malee naan jedhe Waaqayyo. Ani maqaan koo fayyinaaf dhaabateera naan jedhe Waaqayyo. Hila ergaa isa kanan qaban Waaqayyo fayyinaaf dhaabadheen jira naan jedhe Waaqayyo. Yes. Hallelujah. Mee Yesuus gooftaadha jedha. Dabala Yesuus gooftaadha jedha. Itti dabala Yesuus gooftaadha jedha. Har'a Yesuus gooftaadha jechuun ekelee wayi dabala qarreetti waameen dadhabe naman jechisu. Yesuus waamuu 99 waamne waan godhu dhabne isa booda dhaabbofne lafa dhoofne dhumatti dhabne harka kee ol kaasi. Har'a maqaa kanaan Waaqayyo rakkoo baay'ee sirra lakkaa'e namummaa moofaa Waaqayyo sirraan shanyaanaan jedha. Miti dabali ameen jedha du'aatu. Sirraan shanyaa siin jedha Waaqayyo. Nama mirkaneeffachuu barbaadu har'a Waaqayyo cheekii wayii raafame jedhatu. Ilam murtiin kan biraa raawwiin kan biraati. Fayyinni kee mirkanaa'eera garuu mirkaneeffadhu. Nama yeroo hin qabuun. Fayyinni kee maal ta'eera mirkanaa'eera garuu ati maal godhi mirkaneeffadhu. Hikkoo namni lafa kana jiru nama mirkaneeffateedha. Namni daddala dhufu nama mirkaneeffate ta'uu qaba. Ta'uu qaba. Yoo kan wallee hin taane ta'uu qaba. Taargeettiin kun labaasa kana. Nama fayyina isaa mirkaneeffate ta'uu qaba. Warri waldaa keessa jiran. Kana jechuun cubbamaan ol seenuu hin jenne. Yesuus gooftaan. Fayyina gosa 3 karaa 3 ilaaluu dandeenya. Waa'ee fayyinaatti wal qabatee fayyina irraa fayyaa jirraa hin fayyinu. Kanaaf amantii keessatti hafuun jedha gara lakkoofsa 23 irratti. Qolaasaayisiin kun lakkoofsa 23 akka jedha. Lakkoofsa 23. Abbaan argattan dubbisuu dandeessu. Akka jedha 23. Haa ta'uyyuu malee amantii keessatti hafuun hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun abdii isaa karaa wangeelaa dhageessan irra socho'uu dhiisuun isinirra jiraayidha. Kanaaf amantii keessatti hafuun macaafni qulqulluun immoo keessaa baasee kan inni dubbatu akka jedha. Nama amma dhumaatti dhaabatetu fayyaa'edha. Kutaa wangeelaa jechuudha. Nama amma moomitti dhaabate amma dhumaatti dhaabate. Amma dhumaa jechuun ji'a tokko wayii miti. Gaafa tariiti shanan qaammee fixxu miti hammi dhumaa. Hammi dhumaa hamma gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti. Fayyina irraa fayyaa jirraa hin fayyina. Kana keessatti garuu fayyiteettaa yookiin fayyinni kee mirkanaa'eera. Fayyina kee mirkaneeffadhu isa jedhuuf fayyina kana sananii wal qabsee yeroon isinitti himu kana sananii nu kan wal qabatudha. Fayyiteettaa amanteettaa isa booda immoo isa macaafni qulqulluun jedhu hojii fayyina keessanii wajjin walii galu maal godha? Hojjedhaa. Akkanattidha kan turan. Gaafa hojii fayyina keenya wajjin walii galu hojjenne fayyina keenya mirkaneeffachaa jirra. Obboleettiin tokko gaafa soba dhiisaa jirtu Waaqayyoon gaafa evaluate of gochaa deemnu Waaqayyoodhaan gaafa ba'aa galaa tajaajila keenya akkas gochaa deemnu nuyi fayyina keenya mirkaneeffachaa jirra. Yookaan garuu seexanni tokko jedha. Seexanni immoo galchuun baasu. Seexanni galchuun baasu. Xinnaan galchu malee. Yeroo kooti sobsiisee haa jedhamu. Nageessoti kolfa isaa malee. Hin kolfa barra. Mee har'a achinatti hin kolfu dhimeeti. Too fayyina keenya mirkaneeffanne natti kolfa. Meeqa ani barranyaas hin taane waan nama dhibu maayyuu kuwaasuma kana waan beekan. Yesuus gooftaadha. Duwwaadhaan akka baasuu dandeessutti fayyina kee mirkaneeffadhu. Warra fayyina isaanii mirkaneeffatan haaraadha. Ishiin fayyiteetti bichaa miti. Ishiidhaaf fayyinni akkanatti kaa'amee bichaa miti. Seexan nama karaa irra fayyine hin beeka barnu caala. Akkatti fayyine. Maaliin akka fayyine hin beeka. Seexan. Kanaafidha Yesuus iyyuu buddeen godhi jedhee kallattii baay'ee kan qore. Hin beeka. Fannoo gubbaarratti nu soolchi ati fi soolchi jedhe. Laal Phexros keessa godheetu seexan. Phexros al tokko nama ta'e al tokko seexana ta'e barra.
jira bal mul'ata kee duukaana takkas godha warreen kana fakkaatanii kan jiran jiru bara. Ana du'aa maaliin xuruun nama. Kanaaf Yesuus turina dura seexana adeeni Yesuus. Hin beeka bara dhaqee ofannoo gubbaarratti dhaqe fayyina mirkanaa. Wangeela Yohaannisii gaafatti dabalattan barsiisa isin hin jedhee wante. Wangeela Yohaannisii boqonnaa 19:30 gaafa dubbiftan akka jedhe kunoo amma fiixan ba'eera jedhe Yesuus. Mee akka keessan ol kaasa. Namni jittan amma fayyitanii jirtu moo ganaa fayyuuf jirtu moo ganaa fayyitu si. Ani gaaffin sin gaafadha dara dhuunfan mattan sin gaafadha kun hojii manaa miti. Harka keessan ol kaasatti kan koo fayyinni fiixan ba'eera jedha. Har'aachi immoo jedha. Hojii fayyina koo wajjin walii galu hojjedheen jedha. Fayyina koo mirkaneessa jedha. Afaanumaan jettan moo garaadhaan jettan. Ila itti dabalaati hojii fayyina koo wajjin walii galu hojjedheen jedha. Fayyina koo mirkaneeffadha jedha. Ila fayyuun kee mirkanaa'in. Fayyuun kee mirkanaa'in. Itoo fayyuun kee mirkana ta'uu baate Yesuusuu dhufuun irra hin jiraatu. Mirkaneessu dhufi. Karaa namni irra fayyuu dhabamnaan Waaqayyo kanaan mirkaneesse. Wow! Ilaan bara hoolaan nama fayyisuu dadhabnaan raajonni kaanii fayyisuu dadhabnaan Musee irra kan caalu Yesuustu ka'e. Harka kee as kaafadhu. Fayyuun kee garuu mirkana. Har'a ganama kana nama fayyina isaa mirkaneeffatu Waaqayyo hafuura isaatiin si haa taasisu. Nama fayyina isaa mirkaneeffatu Waaqayyo hafuura isaatiin si haa gargaaru. Kana fayyinni gosa sadii jira ammas. Fayyina foonii, fayyina lubbuu, fayyina hafuuraati. Namni inni garmaachu nuun lama dhalannee tokko duuna. Namni garuu lama dhalanne tokko dhalatee lama du'a. Karaa biraa immoo duuti immoo inni Kiristoos wajjin duun duuni namummaa keenya keessa duun yookaan duuni namummaa keenya jalaa duun. Inni Phaawulos sichana jiraata miti. Yehu jiraata malee Yesuus tana keessa jiraata malee. Namni fayyina isaa mirkaneeffate koo akkasii. Sichana jiraata miti jedheen. Yehu jiraata reennaan maal jechuudhaan Kiristoos tuna keessa jiraata. Fayyina isaa mirkaneesse bar. Hindooma afaan cufeemin. Warra seera maleedhan itoo seera ta'edha. Namni fayyu hangafattanaa jedhe. Fayyina isaa mirkaneeffateeti. Yoo namoota oolchuu baatte ofuma keetii fayyina kee mirkaneeffachuu si gaafata. Maaliif jennaan amantii baay'een jira waan ta'eedhaaf. Nuyi kan fayyine sadan tokkummaa Waaqayyootiin. Waaqayyoota karaa nama mul'ata karaa sadi mul'ata. Waaqayyo tokkicha isa gidduu galee Kiristoos Yesuusiin abukaatoo guddicha. Wow! Abukaatoo keenya Yesuusiin fayyineen jechaa jedhama. Galmee abukaatoo koo si salphina naa didee jedhaniif kanaaf Yesuus go mee warri isin hin galle. Warri isin hin galle. Ana Yesuus keessatti natti to'aayidha. Mee warra akka kun Yesuus keessatti hin jedhe. Waldaa keessatti miti Yesuus keessatti.